Ameen. Wangeela jechuun misiraachoo yookaan oduu gammachiisaa jechuudha. Gooftaan kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf amma oduu gammachiisaan isinitti himaa jiraa jechuudha. Gurra keessan saaqattanii qeensitanii dubbii kana akka na harkaa fudhattanan isinitti dubbachuu barbaada. Maaliif? Oduu gammachiisaa. Haaleluyyaa. Biyyi lafaa kun oduu gammachiisaa hin qabdu. Oduu gammachiisaan wangeela keenyadha. Kanaaf iyyuu oduu gammachiisaa kanaa addunyaa kanatti dhageessisuu qabnaa jechuudha. Qilleensatti, lafatti, uumama hundatti oduu gammachiisaa kana dubbachuu qabna. Macaafa qulqulluu Isaayyaas 52 lakkoofsa 7 irratti akkas jedha. Warri nagaa labsan, fayyina abdachiisanii Waaqayyo kee moo'eera jedhan, Xiyoonitti misiraachoo himan, tulluu irraa mul'achuun isaanii maal nama gammachiisaa jedha. Galanni Gooftaadhaaf haa ta'u. Ilaalaa, ergaan kun ergaa guddaadha. Warri nagaa labsan, warri maal labsan? Warri nagaa labsan. Nagaan Kiristoos. Warri Kiristoosin keessa jiru nagaa labsu. Arra addunyaa kanaaf nagaa barbaachisa. Guutummaa biyya lafaa gaafa ilaaltan bara nagaan dhibe keessa jirra. Bara itti namni oduu waraanaatiin gurri namaa burjaaje, yaadi namaa burjaaje, nagaa namaa kan jeequ, abdii kan nama kutachiisu, waan rifaasisaan, waan yaaddeessaan, wanti adda addaa keessaaf halatti iddoo adda addaatti yeroo itti mul'ataa jiru keessaa jirra. Kanaaf iyyuu wangeelli kun lallabamuu barbaachisaa jechuudha. Maaliif? Wangeelli nagaa. Warri nagaa labsan jedha. Warra waraana labsan hin jedhu. Warra goolii labsan hin jedhu. Warra rakkina labsan hin jedhu. Warra nagaa labsan. Akkasumas fayyina abdachiisan. Fayyina abdachiisan. Fayyina Gooftaan kan eebbifame haa ta'u. Waaqayyoon kee moo'eera jedhanii Xiyoonitti misiraachoo himan, tulluu irraa mul'achuun isaanii maal nama gammachiisaa. Ilaa waldaan kiristiyaanaa hidhattee gaafa wangeela naga'aa kana labsuuf kaatu, fayyina abdachiisuuf kaatu hin miidhagdi. Gooftaan haa eebbifamu. Xiyoonitti misiraachoo himan, tulluu irraa mul'achuun isaanii maal nama gammachiisaa. Maal nama gammachiisaa. Ergaa Waaqayyooti kun. Kanaaf hidhadhuu ka'i. Harka wal qabaa. Wangeela kana biyya lafaa kanatti haa dhageessinu. Waaqayyo moo'eera. Haaleluyyaa. Saba rakkinni irratti moo'e, saba dhiphinni irratti moo'e, saba du'i irratti moo'e, saba gaddi irratti moo'e kana Waaqayyo moo'eera jechuu danda'u nurra jira. Wangeelli moo'ee jira. Waaqayyo moo'ee jira. Oduu gammachiisaa Yesuus Kiristoos fayyisaadha. Abdii jireenya bara baraa warra abdiin jireenyaa jalaa fuudhametti itti himuun, itti labsuun anaaf isinirraa eegama. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf tarkaanfiin keenya maalirra jira? Adeemsi keenya maalirra jira? Kaayyoon keenya maa inni? Wangeelli akkas jedha. Gooftaan kan eebbifame haa ta'u. Hojii ergamootaa keessas Naahuu boqonnaa 1:15 irratti maa'edha. Hojii ergamootaa sillaal. Yaa Yihuudaa, gara ergamaa isa tulloota irratti misiraachoo himuu
gara isa nagaa labsuu ilaali. Maal godhi? Yaa Yihuudaa, gara ergamaa isa tulloota irratti misraachoo himu gara isa nagaa labsuu ilaali. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ayyaanan kee ayyaaneffadhu, wareega kee baasi raawwadhu. Warri hamoonni raawwatanii waan balleeffamaniif si'ichi deebi'anii sin balleessani. Ameen, haalelluuyaa. Sichi ati deebitee hin balleeffamtu. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Roomaa 10:15 immoo namoonni yoo ergaman malee attamitti lallabu ree? Warri oduu gaarii fidanii dhufan maal nama gammachiisuu kan jedhu illee caafameera. Phaawulos warra Roomaa kanaan namoonni yoo ergaman malee attamitti lallabu ree? Lallabuuf ergamuu. Warra oduu gaarii fidanii dhufan maal nama gammachiisu. Isaayyaas 49 irratti yaa isa Xiyoonitti misraachoo himtu tulluu dheeraatti ol ba'i. Yaa isa Yerusaalemitti misraachoo himtu sagalee kee humnaan ol fuudhi. Ol fuudhi. Hin sodaatinis. Mandaroota Yihuudaatiin ilaa Waaqayyo keessan jedheedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Abdii keessan isa jiraata. Waaqayyo abdii keenya. Kanaaf ilaa Waaqayyo keessan jedhe. Waaqayyotti agarsiisi. Yaa isa Xiyoonitti misraachoo himtu maal godhi? Tulluu dheeraa irratti ol ba'i. Ol ba'i sulula keessaa. Ol ba'i. Yaa isa Yerusaalemitti misraachoo himtu sagalee kee humnaan ol fuudhi. Ol fuudhi sagalee kee hin xiqqeessinidha. Si'a lama irra deebi'e. Hin sodaatinis jedha. Sodaa keessaa ba'i. Mandara Yihuudaatiin ilaa Waaqayyoo keessan. Ilaa Waaqayyoo keessan. Yohannis Cuuphaan ilaa oolaa Waaqayyoo jedhe. Isa cubbuu ilmaan namaa baatu. Isa cubbuu biyya lafaa baatu. Ilaa oolaa Waaqayyoo Kiristoosin argisiisa. Ilaa oolaa Waaqayyoo jedhe fayyisaa biyya lafaa. Ilaa oolaa Waaqayyoo qoricha biyya lafaa. Ilaa oolaa Waaqayyoo haalelluuyaa nagaan isa keessaa kan burqu, jireenyi isa keessaa kan burqu, boqonnaan isa keessaa kan burqu, ulfinni isa keessaa kan burqu, mo'ichi isa keessaa kan burqu. Ilaa oolaa Waaqayyoo jedhe. Yesus Kiristoos bara baraan inni gooftaadha. Inni oolaa Waaqayyooti. Haalelluuyaa. Ilaa oolaa Waaqayyoo. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Laftonaa fi mandaroonni achi keessa jiran warri Qeedaar keessa jiraatanis sagalee isaanii ol fudhatan. Warri mandara Selaa keessa jiraatan gammadanii haa faarfatan. Warri gubbee tulluu irra jiraatanis haa ililchanidha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Galanni Waaqayyoodhaaf haa baay'atu. Firoota kee. Luqaas 2:14 isaan immoo oqubaan Waaqaaf Waaqa gubbaatti nagaanis namoota Waaqayyoo itti gammaduuf lafa irratti jedhanii Waaqayyoon hin galateeffatanidha. Yesus Kiristoosin arganii. Gooftaan haa ulfaatu. Warra Efesoon Phaawulos gaafa barreessu akka nama kophee kaatetti wangeela nagaa fudhattanii isa labsuuf qophaa'a. Akka nama kophee kaatetti namni gaafa lafaa ka'e ganam kophee isaa kaata. Kophee isaa kaatee gadi ba'a. Akka nama kophee kaatetti wangeela nagaa fudhattanii isa labsuuf qophaa'a. Wangeela maali? Wangeela nagaa. Haalelluuyaa. Ergaan sinii qaba maqaa gooftaa Yesus Kiristoosin. Akka nama kophee kaatetti wangeela nagaa labsuuf kaa'a. Wangeela nagaa, wangeela jireenyaa, wangeela fayyinaa, wangeela ulfinaa labsuudhaaf kaa'a.
Yesus gooftaadha. Eeyyee. Hojii ergamootaa boqonnaa 20-24 irratti akkas jedha. Digdamarraa kaaseen dubbisa. Mee 19 kaasa. Karaa hundumaan of gaddeebisuudhaan imimmaaniin qorumsa Yihuudoonni natti malan keessatti gooftaadhaaf hojjechaan ture. Phaawulos dubbata. Jaarsolii waldaa Efesoon gara isaatti erga dhufanii. Kaminillee taanaan waan waa'ee isinii baasu hundumaa waldaatti mana manattis isinitti lallabuudhaaf isin barsiisuu irraa ani of hin qusanne. Yaada garaa geeddaratanii gara Waaqayyootti akka kophee isaa kaa'atee gadi ba'a. Akka nama kophee kaa'ateetti wangeela naga'aa fudhattanii isa labsuuf qophaa'a. Wangeela maali? Wangeela naga'aa. Haalelluuyaa. Ergaan sinii qaba maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Akka nama kophee kaa'ateetti wangeela naga'aa labsuuf kaa'a. Wangeela naga'aa, wangeela jireenyaa, wangeela fayyinaa, wangeela ulfinaa labsuudhaaf kaa'a. Yesus gooftaadha. Eeyyee. Hojii ergamootaa boqonnaa 20-24 irratti akkas jedha. Digdamarraa kaaseen dubbisa. Mee 19 kaasa. Karaa hundumaan of gaddeebisuudhaan imimmaaniin qorumsa Yihuudoonni natti malan keessatti gooftaadhaaf hojjechaan ture. Phaawulos dubbata. Jaarsolii waldaa Efesoon gara isaatti erga dhufanii. Kaminillee taanaan waan waa'ee isinii baasu hundumaa waldaatti mana manattis isinitti lallabuudhaaf isin barsiisuu irraa ani of hin qusanne. Yaada garaa geeddaratanii gara Waaqayyootti akka deebi'an gooftaa keenya Yesuus akka amanan Yihuudotaaf Giriikotatti dhugaa ba'ee jira. Ameen. Yaada garaa geeddaratanii gara Waaqayyootti maal akka ta'an akka deebi'an. Phaawulos warra amananii waldaa kiristaanaa keessa jiran jajjabeessuutti, warra hin amanin immoo wangeela nagaa itti himuudhaan gara mootummaa Waaqayyootti akka deebi'an gochuutti nama laayyoon turre. Hammas kunoodha achitti waan anatti dhufu utuun hin beekin hafuura qulqulluudhaan qabamee Yerusaalem dhaquu kooti. Hafuurri qulqulluun garuu hidhamuunii fi dhiphachuun akka ana eeggatu mandara ani ga'e hundumatti anatti mul'iseera. Ilaalaa. Rakkoon iddoo dhaqu baay'eetti akka isa muddatu hafuurri qulqulluun akka dhugaa isatti ba'u dubbata. Amma gara mandara Yerusaalemitti ol baattiin jedha. Achitti immoo hidhamuun dhiphachuun akka na eeggatu hafuurri qulqulluun natti himee jira. Kanaaf iyyuu waan fedhe yoo jiraate iyyuu hin seesu. Phaawulos hin sodaatu. Wangeelaaf nama of kenne waan ta'eef nama haala laalee asiifachi jejjedhuun turre Phaawulos. Har'a akkamiin Waaqayyo nu haa gargaaru. Hafuurri qulqulluun garuu hidhamuuniif dhiphachuun akka na eeggatu mandaraan ga'e hundumatti anatti mul'iseera.
har'a waa tokko yoo taane akka waan nama biraarra ga'ee hin beekne wanti addaa akka nurra ga'e fakkeessine nan rakkadhe akkasin ta'e kan jennu baay'een jiraachuu dandeenya. Wangeelaaf eenyuun rakkate laata? Wangeelaaf eenyutu aarsaa of godhaa jira laata? Wangeelaaf eenyutu wareegamaa jira laata? Firoota kiyya. Phaawulos rakkoo isarra ga'u kamiifuu otoo hin seesin wangeelaaf nama of kenne. Lakkoofsa 24 irratti haa ta'u iyyuu malee waan kun hundoo jiraate iyyuu haa ta'u iyyuu malee hojii wangeelaa jedhe ayyaana Waaqayyoof dhugaa ba'uu Gooftaa Yesuus bira anatti kennameera. Ani immoo ergaa koof hojii koo kana raawwachuu duwwaa nan barbaada. Kanarraa kan hafe jireenya koo akka waan gatii anaaf qabutti hin lakkaawwadhe. Yesuus Gooftaadha. Waan garaa isin hidhachiisu akka nama sabbataan mudhii isaa jabeessee hidhuutti waan garaa isin hidhachiisu, waan garaa isin kutachiisu, waan mogolee keessan jabeessu, waan fuulduratti akka isin tarkaanfattan godhu.